السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله وكاما ولي تدي بنقويا بيلما تربي بقى نجايا ولي ندي بسي. آمين. مبارك بقى قويا والقيمة نكيتي تيار الليل لما فرب ندي بسي بقى ولي ديبين. آمين آمين. Oro mama nurin ke gesine kane yi. Wai kana chimne. إنسان ما نجل كبني أفان ما يساني رتي وانجل جدي هاتي أما مبرمات إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد يقول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أولا جوليتنا نجعل أمة نبي محمد أمة ركو ولين دنديني أمة والغرغارتو رب النتاسسي رحمن الرئيس انغرتي ولتهمتني ركو ولي أرجتني دبتني ولتك أبدني كوني رحمتك أباتون أمة محمدي قرآن قفا كيستي أدون دبتين توراتي زبور كيس جرجل أن رحماء ور رحمتا تي رحمة وليك أبن جج أن دبتني مكان أمة محمدي عليه الصلاة والسلام مكا ربي سني وامن سمر كنيستني مكا كيس ربي هاتولشو أمان qajeelumaan gara waan dheengadda bulfannee sanitti seennaa wanni guyyaan har'aa qabamee fi guyyaa har'aatitti beellamni qabameef sheeka keenna buleessa keenna ka sheeriyaad ka gara kaaniin ammoo obbolummaa qabu namuu abbaa godhattee gartee eegasanii baabaa keenna jedhuun ka odomaa ijoollummaa qabu sababaa hawaasa keessatti gizee maranaan nawa argamee hawaasa keessatti abbaa ta'ee mul'ateef namuu baabaa jedheen isaantu rakkoon nama maraa biraan dhabamne sahabaalleen rakkatte nabiilleen duniyaa keessatti rakkatanii namni rabbii martuu hin rakkata yaa ummatal islaam namni gariin ammoo yoo namni wayii rakkate jedhanii rakkoo tanaa xooxeffataa rakkoon xooxeffatinaa isinitti mulleen xooxeffatinaas rabbiin asiin baga nagayee ummata nabi muhammadiin taasisee rakkoo namaanatti himan jedhi shukrii rabbii godhe rakkataalleen jibbanii rakkoo jibbanii hiyyeessallee jibbuun hin ta'u hiyyummaa jibbanii kanaafuyyuu ammaa tanaa namni as keessa jirtu kun martuu ni dhageettaa sheeyni hawaasa alaa kabiroo caalaa isin qaba ummata irraa tokkoki maqaansin ilmaan gugurdoo odoo gara alaati illee qabuu sheeyni asi keessaa qaba odoo warri tokkokii martuu dhagayee bareeda jecha kiyya kana haquma nama biroo biratti badaallee sheeriyaadiin biratti jaba nama namni biroo sagalee shan daqiiqaa shan wajjin haasofnellee sheeyni haasofsiisee haasawaa namaa godhee namatti jijjiira jazaa rabbi haa deebi'uuf rabbi haa galatoonfatuu ammaan waan rakkoo isaanii rakkate namni